أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. آه إن شاء الله كوني برنوتا كينيا كتاب 40 النووي حديثا ودا تربة فارة جيني جرا إن شاء الله. عن أبي يعلى أبا يعلى الراء ديفمه شداد بن أوس أبا يعلاكن أبي يعلاكن مكان إساء شداد بن أوس جدما رضي الله عنه رب سراها جالته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجما ربي الراء ديفمه قال نجد إرجما ربي إن الله ربين كتب الحسنات غاري هجتشو واجب قد إن الله رب كتب دركما قد الإحسان غاري هجتشو على كل شيء وهم درتو شيء وانجد أمكيسا ونتقهم بف ونرب ألجرو على كل شيء ونتقل هم بف شيء كيسا جتشو وهم درتو تلتو أولو رب دركما قد رب الرتستئ مخلوق الرتستئ بني آدم الرتستئ إنسي بجنون درتو ربين dirqama godhe toltuu oolu. فإذا قتلتم ويتأجيستن فأحسنوا القتلة أجيتشا تولشا. فإذا قتلتم ويتأجيستن فأحسنوا القتلة أجيتشا تولشا. وإذا ذبحتم ويتقراتنس يوكا ويتواقلتن فأحسنوا تولشا الذبح قراسو تولشا يرو أجيسنس أجيتشا تولشون. أما فكينيا namni tokko gaafa nama ajjeechaa tolchuun akkaataadhuma inni itti ajjeese yoo inni fakkeenyaaf rarraasee ajjeese atis rarraastee ajjeesuudhuma sanatu ajjeechaa tolchuudha. Akkuma quraanni maal jedha akkuma silaa isinii rorroofaman isinis akkuma sana namni isin godhe sana godhaatii irraa kaffaladhaa jedha waan biraatii miti. Ajjeechaa tolchuun akkasi. Wayita gorra'anus gorraasuu tolchuu daftee qaluu isa biratti habilee qaratuu dhiisuu beeyladaa reettii loon hunda isaatu wayita gorraatu maal goota daftee lubbuu keessaa baasuu isa biratti waa gorra'uu dhabuu isa gorratu sodaachisuu dhabuu isa waan akkasii waan qara qabu waan billaa waan akkasii ajjeesuu deemta gorra'uu deemta oduu riyyaas haa ta'u nyaachuus haa ta'u gurguruus haa ta'u wayita akkasiidha gorraasuu tolchuu. wal yuhid ahadukum wayita gorraasuu tolchuurraa maaltu nama barbaachisaa akka irran turree hin cannaqamneef yeroo tokko dafee akka haara baafachuuf wal yuhidda haa qarfatu ahadukum tokkoon keessan shafratahu habilee isaa haa qarfatu habilee isaa haa qarfatu billawa isaa haa qarfatu. wal yurih haara haa baafachiisu zabiihatahu gorraasuu saasan waan silaa gorra'uu jiru san qalma saasana hafuura haa baafachiisu. rawaahu muslimtu gabaasa. hafuura baafachiisu jechuun dafee irra oofaan oolin habilee doomaadhaanis hin qalin habilee doomaadhaanis hin qalin wayita gorra'uu qabdu maal ta'uu qabda durarratti akkaataa seera isaa mirgarratti garagalfattee bismillah allahu akbar jettee sigalee habilee kee qarfattee dhoysitee isa yeroo gorraatus daftee irraa olii gadi oofuu miti daftee qaltee biraa bahuudha. amantii islaamaa amantii kanaati. Hatta ilma namaatii miti jechuudha. Ilma namaatii miti hayawaanatti waan silaa irra gorraatee nyaachuu deemtutti lukkuus haa ta'u maashin birroo bicuus illee haa ta'u kana hunda isaatu maal goota lubbuu laakiin wallaaltu rabbi godhe malee lubbuu ofii hin beekti cinqamuun cinqamti tuma dhagahama. Sigalee kanaaf maal godhaa hatta gorraasuu keessatti
amantaan islaamaa jechuun amantaa seera waa gaarii hojjechuu nama barsiisu. Akkasuma amantaan islaamaa waa hunda keessatti amantaa toltuu gaarii hojjechuutti nama ajaju, haalaaf amala tolfachuutti nama ajaju. Maal jedha? Rabbiin waa hunda irrattuu toltuu ooluu ajaje jedha. Xiqqaa guddaa dhala ilma namaa waa hunda irratti mirga ilma namaa ta'uu, mirga hayawaanaa ta'uu, akkuma mirgi ilmi namaa xiqqaa guddaa kaafiraa islaama hin jenne eegametti kan hayawaana xiqqaa guddaallee maaltu hattaa saree isii jibbamtuu taatellee hunda isaa gaariidhuma itti oolan. Sababaa sareetiif nama meeqatu jannata seena? Sababaa saree obaasuutiif jechuudha. Sigalee waan akkasii ta'uudha qabaa. Beeyladaa hunda keessatti tola ooluu keessatti qotee bulaadhaaf fayyada hadiisni kun. Warra humna siitii oliin qotuu tokko humna siitii oliin itti fe'uu, warra katamaa keessatti humna siitii oliin gaariidhaan fe'uu kana hunda keessatti rabbi sodaachuutu barbaachisa. Alhadiisu saamin cashar hadiisni 18ffaa an Abii Dharrin abbaa dharrirraa odeeffamee Jundub ibni Junaada. Jundub ilma Junaadaati maqaan isaa Abii Dharrin kun. وأبي عبد الرحمن أكثم حديثني أبي عبد الرحمن الرالي وديفمي معاذ بن جبل معاذ المجبل مكان أبي عبد الرحمن كان جنا مكون رضي الله عنهما ربي سراه اللمان الراحة جالته أبي ذر في أبي عبد الرحمن يوكا جندبي في معاذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي الرأودي فمي حديثني قال رسول ربي نجد إيه اتق الله اتق الله ربي صدار حيثما كنت bakkuma taate hundattuu rabbi sodaadhu. Bakkuma taate hundattuu rabbii kee sodaadhu. Halkan ta'u, guyyaa ta'u, kophaa ta'u, namaa wajjin ta'u, egalee lamas ta'u, sadis ta'u, kophaas ta'u, eessattuu ganamaaf galgala halkanii fi guyyaa biyyas alas eessattuu rabbii kee sodaadhu. Ani biyya koo hin jiru. Namni waan aan hin jedhu. Egalee ani biyya koo hin jiru akkam barbaaden godhadhu. Ani abbaa fi haadha biraan jiru akkam barbaaden godhadhu. Ani abbaa manaa biraan jiru akkam barbaaden godhadhu. Kun hin barbaachisu. Bakkuma jirtu hundatti rabbii kee sodaadhu. Bal'inattis jiraadhu, rakkinattis jiraadhu, qananiis jiraadhu, maal keessa jiraadhu, sitti dhiphatus, beeloftus, dheebottus, qananiitus rabbii kee sodaadhu. Maaliif? صدى ربي كانتو ومن يتق الله يجعل له مخرجا امري تنكي هندا كيستو من ربي صداته قرا فرماتا اساب واتبع السيئه هم طوفان اوفي الحسنه غاري تمحوها اسيني هيتي غاف همتو وهي وجتي يرو همتو وجتي ديمتو غاري وهي موفان اوفي غاري تين سنتي همتو سجرا بلسيت فكينيا صغائر الذنوب يو كان وجتو تات صلاة بريدة راتي صلاة سيقلي استغفار جت ذكر ربي جت قرآن قرأ جت ما سيقودا هم توسنا أكا حقو قد جت وخالق الناس أمونا ما وجن جراد بخلق حسن حال غاريدان نما وجن جراد حال غاريدان نما وجن جراد تكا قد ستو شيكس درساس ولا لاس بيخاس سيقلي تكا قد إيرا دوبرتي هنجن amalakee bareeffadhu. Wallaahi ati amalakee bareeffannaan namni hundinuu fira keeti, namni hundinuu nama keeti. Diinni inni akkamiillee xilaata keetii haalaa fi amalakee tolfannaan waa tokko si godhuu hin danda'u. Injifannoon kanuma nama haalaa fi amalaati. Sigalee jabaa akkamii gogaa akkamiitu si laaf haala amala godhna. Rasuula Rabbiitiin ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك يا نبيك يا أصوات نما قلبي جباتو كان حالة هم ما تتالي صحابتين كن سبرا ياتي الأمتي كناف حالة هم ما تشون هم برباجس أكسم إرقودا وان جنتنا منكو صدا ربي أكسم مالي حالة بريدة أججو كناف حديث كنا قرؤون أكو مقرانين اتهججون نمت وامون برباجسات رواه الترمذي حديث كنا ني أوديسي وقال نجد حديث حسن حديث نكون بريدة وفي بعض النسخ نسخة قريد متنسى قريد كيستمو حسن صحيح حديث حسن صحيح
akkasuma qulqulluudha jedhee jira. Kanaaf irraa kanuma raawwan hadiisni nuti aarosinaatti dabalaa dheeraadha. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.